keenya baay'ati keessanii guyyaan har'aa kuni gammachuu keessanii koongiraachuleeshin hundumti keessanii koongiraachuleeshin hundumti keessanii eebbifamoon keenya baay'ati keessanii guyyaan har'aa kuni gammachuu keessanii baga gammadanii hundumti keessanii baga gammadanii hundumti keessanii. Ifatii ulfaataa jireenya taatamaa ifatii ulfaataa jireenya taatamaa hundamoo. Baqattuu Dastaa Girmaa Medaalee warqee kan maqaa isheetiin medaalee warqee kan maqaa isheetiin maxxanfame yookaan kan maqaa isheetiin qophaa'e sadarkaa tokkoffaarratti injifattee dabartee jirtu bakka micayyoo barattuu Walalaa Dajanee sagantaa ICTtiin walalaas akkasuma amma qofaa miti digirii irrattis maastarsii irrattis si eegna baga gammaddee baga injifatte jennaan hin beeknaniitiire boqqojjii waa'ee magaalatitti baay'ee haaraa miti daraartuudhaanis xuruudhaan ishiinis waan beeknu. Boqqojjiitti argamuu kee anaaf mul'isudha. Eenyutu siif moggaasee maqaa kana argee eenyurraa odeeffatu waa'ee danda'e eenyurraa odeeffatu waa'ee danda'e. Sirraa nyaannee jirraa nuti sin dagannu yoo Abboonsa Asallaati. Ani golleettii baratee golleettii baratee galeera. Abba waan nuyi simirtu kana duba qabdani kolleettii teekniika saayinsii teeknooloojii waan nuyi keessa jirtu kana beeku. Sisi sababu terkait barnoota teknikaa fi ogummaa barachuun barnoota saayinsii barnoota kompiitaraa barachuun dirqama waan ta'eef jechuudha biyya tokko guddisuudhaaf kallattiidhaan kunuunsaa yookiis kan irratti kan isaan xiyyeeffatan jechuudha. Gulantaaleedhaan bara 2012 irraa barattoota yookaan leenjitoota guyyaa irraa asitti argaman 120 kan ta'an akkuma galaatti 150 kan isaan yeroo ammaa kana leenjisanii jiran kanneen keessaa 120 kan ta'an barnoota ogummaa akkaawuntii fi infoormeeshin teeknooloojii yookaan IT kan jedhaman barattoota 120 ol guyyaa har'aa dhiibbaan qaqqabsiisuu danda'aniiti kan isaan jiran jechuudha. Abbootii lamaan booda maal isaaniiti? Girma Asnaaqach Lammii Aashaa Baacaa Asiyaa Asteer Fiixaan jirtu Beeteleem Addunyaa Bilisee Shaambel Burtukaan Taammiruu Dajanee Gammachuu Dammituu Gazzaany Dastaa Girmaa Hamileen hin jiru booda itti deebitan Dastaa Girmaa Dirribaa Tellaa Gannat Asraat Galaanaa Naggasaa Habtaamuu Hirkoo Hawwaa Mahammad Ibsaa Ibrahim Katamaa Bashaa
ከተማ በሻ ቀጠላ ጌታቸው ቆርቾ ግርማ መኮ አብደላ ሞቱ ሹሚ ሙክታር ነጌሶ ተዘሩ ሻውል ቱፋ ቦኮና ወሰኔ ደጀኔ ዛሊካ ዋዶ አካውንቲንግ ሬጉላር አካውንቲንግ ናይት ፕሮግራም ወይም ደግሞ ኤክስቴንሽን ማለት ነው። ደገፋም የመቹ ሂርኮ ድሪባ ጀዋሮ ጉተማ ዱባ ድሪባ መሰረት ገመቹ መሸሻ ስንቅነሽ በዳዳ ሲሳይ አስራት ተስፋዬ ታደሰ የሺ ተስፋዬ ዮርዳኖስ አለማየሁ አየለች ስንታየው በቀለ ግርማ ብዙአየሁ የሺ ደሚቱ ጋዲሳ እሸት አለሙ ሀሚሌን ትካታ ፍቃዱ ጣፋ ገነት ደገፋ ጉታ ዱጎ ijoollee filattoota ammaa kana walii turreetti rakkoolee keessa dabarree biyyi keenya dhibee sadarkaa addunyaatti muraasa kana keessa dabartee turte waraana gammaatti xumurame kana keessa dabarree turte rakkoo kana hunda keessaa garuu biyya akka biyyaatti itti fufti waan ta'eef lammiin baratuu qaba waan ta'eef lammiin leenji'ee gahoomee hojiidhaan biyya rakkoo biyya keessa jirtan rakkoo keessaa baasuu qaba waan ta'eef rakkoo kunuutti irroon dandeesse marti keenya ilkaan ciniinnannee leenjii kana akka hin qabee guyyaa harmaa godhu taasisnee jirra. Kana keessatti warri as jirtan kun marti keessaniyyuu gahee waan qabdaniif baga guyyaa har'aatiin isin ga'e baga gammadanii isin jedha. Barnoonni nama guutuu godha. Barumsi nama guutuu godha. Guyyaan addaa guyyaa isiniif. Saniif ammallee deebisee baga gammaddeen ኮንግራጁሌሽን jedha. ጎልደን አዋሽ ኮሌጅ በ1998 ዓመተ ምህረት በአሰላ በቦቆጂና በቦክሳ ከተማ ነው የተመሰረተው። በዛ ሰዓት የመምህራን ማሰልጠኛ ነበረ። በመምህራን ማሰልጠኛ ነው የተከፈተው። 2 ዓመት እንደሰራ መንግስት የመምህራን ማሰልጠኛ ይቁም በግል ስለተባለ እንደ ሀገር የመምህራን ማሰልጠኛ ሲቆም በዛ ሰዓት አቆም ማለት ነው። ከዛን ወደ ቴክኒክ መግባት ትችላላችሁ በተባለ ሰዓት ጤና ኮሌጅ ከፍተን ያው እንደምታውቁት እዚህ ከተማ ላይ አቦምሳ ከተማ ላይ በሁለቱ ከተማ ላይ እስከ 2005 ድረስ በተለያየ ዲፓርትመንት በሰርቬ፣ በአካውንቲንግ፣ በአይቲ፣ በጤና ዘርፎች በዲፕሎማ ደረጃ
ከ2500 ተማሪ በላይ በዚህ 7 ዓመት ውስጥ አስተምሯል። እነኚህ በምናስተምርበት ሰዓት አሁን አትሌት ቀነኒሳ ምናልባት የምታውቁ አላችሁ፣ እዚህ ያላችሁ አላችሁ። አትሌት ቀነኒሳ የቴክኒክ ላይ በሰርቬ መምህራኖች 3-4ቱ እንደውም ከኃላፊው ጀምሮ የጎልደን ተማሪዎች ናቸው ማለት ነው። ሌላም አዲስ አበባ ላይ የተለያየ በምህንድስና በተለያየ ቦታ ላይ በሕክምና በግልም ከፍተው እየሰሩ ስለሆነ በጣም ደስተኛ ነን። በተማሪዎቻችን ረክተናል ማለት ነው። ስለዚህ ከ2005 ጀምሮ አሁንም ጤና እንዲዘጋ ብሎ የኮሌጅ ወደ ዲግሪ ቀጥሎ እንጂ ኮሌጅ ካሁን በኋላ ሳቹሬትድ አድርጓል ይቁም ተባለ። እንደ መንግስት ሙሉ በሙሉ ተዘጋ ማለት ነው። በዛ ሰዓት ወደ ዲግሪ መቀጠል ወረዳ ላይ ትንሽ ብዙ ተማሪ ስለማይገኝ አቁመን ነበረ። አሁን ከ6 ዓመት በኋላ ብዙ የተማረ በሌቭል ብዙ የተማረ ስላለ ዲግሪ መክፈትን እንደሚቻል ስላወቅ ከ6 ዓመት በኋላ በ2012 በአካውንቲንግ በማኔጅመንት በዲግሪ በሬጉላር በዲስታንስ በማታ ተማሪዎች እያስተማርን ነው። እንዲሁም በዲስታንስ በዲግሪ በማኔጅመንት ፒውር ማኔጅመንት ነው ፒውር ማኔጅመንት እና በአካውንቲንግ ተማሪዎች እየተማሩ ነው። እናንተ በዛ ሰዓት የተቀበልናችሁ ናችሁ። በእርግጥ ሁላችሁም አንድ ላይ መማረቅ አልቻላችሁ፣ እናንተ ትቀድማላችሁ። ለሚቀጥለው ዓመት ግን ብዙ ተማሪዎች ይኖራሉ ብለን እንገምታለን፣ ተመራቂዎች። ስለዚህ በጣም ደስተኛ ነን። እኛ የትምህርት ስራ ስለምንፈልግ የተማረ የሰው ኃይል ለሀገር ምን ያህል ዋጋ እንዳለው ስለምናውቅ እዚህ ትምህርት ላይ ተሰማራ። ነገር ግን ይህንን ቤት ብለን እናከራየው ብንል 50 ሺህ ብር በወር ልናገኝ እንችላለን። ከተማሪ ግን 10 ሺህ ብርም አናገኝም። ትልቁ ነገር ምንድን ነው? እርካታ ስላለኝ ነው። የትምህርት ስራ ስለምፈልግ እርካታ ስለሆነ ውስጤ የትምህርት ፍላጎት ስላለው ነው እንጂ እንደ ቢዝነስማን ቢታሰብ ወርሻ በመንገድ እንደነጀው እዛ ላይ ፋብሪካ ታውቃላችሁ፣ ዱቄት ፋብሪካ ነበረ ቤቱ ከባንክ ሳንገዛ በፊት። ያንን ቆጣሪው አለ፣ ሁሉ ነገር አለ። እዛ ስራ ውስጥ ብገባ ትርፋማ ነው። ነገር ግን የትምህርት ስራ ውስጤ ያለ ነገር ስለሆነ ዜጋ መቀየር ውስጤ ስለሆነ ስለምፈልግ ደስተኛ ስለሆነ እንደ ዜጋ ማድረግ ያለብኝ አንድ ነገር ለሀገሬ አስተዋጽኦ ማድረግ አለብኝ። ስፔሻሊ ከዚህ ከተማ ርቆ መሄድ የማይችል ሰው ሀርከ ለይታ የድሃ ልጆች እዚሁ በቅርባቸው በሰፈራቸው እንዲማሩ ጨራ ጉዳዩን ልጆች የተሻለ ቻንስ ሰጥተናቸዋል። ብዙ የሚያመሰግኑ ሰዎች አሉ። ምርቃቱ በቂ ነው። ማወቅ ያለብን እንደ ከተማ አሁን በቆጂ ከተማ ማደግ ያለባት ከተማ ነው። ይሄንን የከተማ መስተዳደሩ ራሱ ማበረታታት አለበት። እኔ አሁን ፊል አድርጌያለሁ። ከተማ መስተዳደር ጠርተናል፣ ሁሉንም ጠርተናል። ማንም ዞር ብሎ እዚህ የመጣ የለም። እያያችሁ ነው። የከተማው ተማሪ ማንም የለም እዚህ ትምህርት ቤት ውስጥ። ልጆቻቸው ራቅ ብሎ ናዝሬት ወይም አሰላ ለማስተማር አሰላ እኛው ነን ያለ ነው። ሌላ ቦታ ምንም የተለየ ነገር የለም። ትምህርቱ አንድ ነው። አርሲ ዩኒቨርሲቲ የሚሰጠው፣ አዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ የሚሰጠው፣ ጎልደን አዋሽ የሚሰጠው ትምህርት ምንም ልዩነት የለም። ሁላችሁም ሄዳችሁ እኩል ወረቀታችሁን መወዳደር ትችላላችሁ። ልዩነቱ እውቀት ነው። ተፈትናችሁ ነው ፈተና ላይ ስራ ላይ የምትገቡት። ስለዚህ መኩራት አለባችሁ። እንደ ትምህርት ሚኒስቴር ከየትኛውም ዩኒቨርሲቲ እኩል ነው የግል ተቋም እያለ በሚዲያ እየሰማችሁ ነው። ይሄንን ኡመት ነው ወዶ አርጋችሁ ማወቅ አለበት። በቃ እንደውም እንደ ዓለም
ትልቅ ትምህርት ቤት ትልቅ ዩኒቨርሲቲ የሚባለው ሃርቫርድ ዩኒቨርሲቲ ብታዩ የተለያዩ ዩኒቨርሲቲዎች አሜሪካን ውስጥ ያሉ ኢሮፕ ውስጥ ያሉ ጠቅላላ የግል ነው፣ የመንግስት አይደለም። እዚህ ዩኒቨርሲቲ ተመረቅ እዚህ ዩኒቨርሲቲ ተመረቅ የሚለው በግል ዩኒቨርሲቲ ነው። ግል ዩኒቨርሲቲ ከፍተኛ ቦታ በዓለማችን ከፍተኛ ቦታ ያለው የግሉ ሴክተር ነው። አሁን አገራችን ውስጥ ደግሞ ተገላብጦች ነው። ከአንደኛ ክፍል እስከ 12ኛ ማንም ሰው ልጁን ገንዘብ ያለው ማጋ ነው የሚያስተምረው? መንግስት ጋር ነው? ግል ጋር ነው? ግል ጋር ነው የሚያስተምረው። ለምን? ጥሩ ትምህርት ስለሚሰጥ። ኮሌጅ ላይ ለምን ልዩነት መጣ? ሁበነው ደግሞ ኮሌጅ ጋር ነው እንደውም ጥሩ ትምህርት ቤት። አሁን እህታችን እኛ ጋር ታስተምራለች፣ ዘይቱና አርሲ ዩኒቨርሲቲ ታስተምራለች። በራሷ ቃል ልትነግራችሁ ስላለ አንተ ጋር ማስተማር እኮ በቃ ብላክቦርድ ላይ እንደ ሃይስኩል ነው እኮ እኛ የምናስተምረው፣ ግል ጋር ማስተማር ነው የሚሉት። ምክንያቱም እኛ በደንብ እንዲገባቸው ብላክቦርድ ላይ በአግባቡ እንዲያስተምሯቸው ነው። መንግስት ትምህርት ቤት ፓወርፖይንት ያመጣል፣ በዚህ በቴሌቪዥን ላጥላጥ አርጎ ጨርሷል፣ በቃ ይወጣል። ተማሪ ነው ማቀራረብ የሚያማሩ። አሁንም የግሉ ሴክተር የትኛውን ኮሌጅ የግሉ ላይ በአግባቡ ነው መምህራኖች ሄደው የሚያስተምሩት፣ በስነ ስርዓት ነው ልጆቹ የሚያስተምሩት። ስለዚህ አሁንም ጥሩ እውቀት የሚኖራቸው የግል ኮሌጅ ላይ ያሉ ተማሪዎች እንደሆኑ ማወቅ አለባቸው። ምክንያቱም የተሻለ ስለሚማር ልዩነቱ ምንድን ነው? እዛ ጋር ብትሉ መንግስት መርጦ ይወስዳል። ጎበዝ ተማሪ መርጦ ይወስዳል። ትንሽ ነጥባቸው ወረድ ያሉ ተማሪዎች ነው ወደ እኛ የሚመጡት። ስለዚህ ብዙ እርዳታ ይፈልጋሉ፣ ብዙ መንገድ ማስተማር ያስፈልጋል። ስለዚህ ያ ነው እንጂ ልዩነታችን። የተሻለ ትምህርት የሚሰጠው የግል ኮሌጅ መሆኑን በደንብ እወቁ። የትም ቦታ ብትሄዱ የግል ኮሌጅ ላይ ብትማሩ የተሻለ እውቀት ታገኛላችሁ። የእናንተም ጥረት ከታከለበት ማለት ነው። barnoota leenjii teeknikaaf ogummaa keessatti namni barnoota leenjii teeknikaaf ogummaa barate carraa hojii uummataa namaafis carraa hojii isinis ogummaa garaagaraatiin barattan ogummaa akaawuntiitii jira, ogummaan HMSis jira, sarveenis jira natti fakkaata. Kanaaf barnoonni leenjii teeknikaaf ogummaa da'umsarraa eegalee hanga du'aatti jira. Yeroo darbee seenti itti aanan biiroo irra naannoo kallattii kana biiroo leenjii poolii teeknika boqojii seentisiisan irraa kan dabarsan da'umsa irrattis barnoota leenjii teeknikaaf ogummaatti kan baratamu guddisuu keessattis akkasuma qophii nyaataa biras gaafa dheetan gaafa du'aattis kanaafis kallattii sirrii filatanii jirta waan ta'eef barnoota leenjii teeknikaa fi ogummaa namni barate carraa hojii dhabeen taa'u jechuudha. Carraa argatanii mindaa'uudhaanis ta'uu danda'a, carraa hojii ofii keessanii uummatanii namni osoo baratin isin barsiise fi biyya jedhamillee gahee keessan akka baatan amsan fi dabarsa. Dacaalaa baay'ee haasawuu biyyaarraa kan biyya gammachuu keessa waan ta'eef barnoota sirriitti baratanii jirtan waan ta'eef interpreneuriis baratanii jirtanii isin keessaa interpreneura tubaa isin keessaa hojjettoota tubaa waan ta'eef barnoonni itti jalqaba konsiiliif jalqaba wantoota guyyaarraa kanaaf barumsi xumuraan qaba. Hanga umrii guutuutti baratu waan ta'eef fixe jettanii taa'uu yoo hin taane kana booda horbaan sinarraa eegama. Gumaacha maalan uummata kiyyaaf kunuunsuu qaba. Maatii kiyyaaf guddina biyyaa keessattis gahee akkan kan ba'uu qaba kan yaaddanii imaanaa biyyi keessan irratti gaddas akka baatan isinii jedhaa irra deebi'ee baga gammaddan baga itti Oke, ini fayyadaa kan nama
barattoonni fudhate akkasitti bira darbee waan baay'ee natti dhagahame amma badhaafamtoota hedduu sadarkaa digirii maastartii qabaanna jennee yaadnu waan ta'eef isin hunduu baga gammaddan fakkeenya gaarii dubartoota fakkeenya gaarii haawwota dubartoonni immoo hunda caalaa baga gammaddani utubaa manaatis utubaa biyyaatis waan ta'eef miidhagina keessa miidhagina biyyaati waan hundarratti kutannaan akkanaa bu'aa bahii keessa dabalanii akka badhaafamuun waan hunda caalaa nama gammachiisa waan ta'eef golden awaash yoo danda'e hunduma isaa badhaasa waan ta'eef hunda badhaasuuf immoo akka tasaa hundi keessa ciccimoota garuu keessumaa fakkeenyaaf yeroo jalqabaatiif jenne ciccimoo dubartoota argannaan badhaasne hundi keessanuu jaalatamtoota hundi keessanuu badhaafamtoota keenya baga gammaddan baay'ee gammadne raasinitti boonee kana boonammoo gaafa digrii jalqabaa fi lammaffaa baratan Arsii Yuunivarsiitiin hojii wadagarra jechuudha. Thank you very much. Maqaan koo Lalaa Dijjanii jedhama. Dipaartimentiin koo ITdha. Daataabeeziidha. Baay'ee gammadeen jira. Yaa'u qabxii kooti jedhee sana yaada. Kan badhaasa kana argadde. As ga'uu keetiif maaltu gargaara? Maatii kooti, hiriyoota kooti hunduyyuu bu'aa kanaaf wannaa qabu. Qo'achuu qaba. Sirriitti maatiin gargaarsa gochuufii qaba fi kanneen fakkaatan. Fuulduraatti maal yaadda? Gara fuulduraatti barumsa kootti fufee galmaan ga'uuf barbaada. Cimee baradhee biyya koollee waamsisuun barbaada. Sadarkaa leeveliitiin leevel 4 nama kanan baradhe amma immoo yeroo kanarraa kaasee addaan kutuu fi miti yeroodhuma kanarraa eegalee digirii koo eegaluufani yoo waaqayyo jedhe digirii koo asuma golden awaash baradhee ta'u ba'uudha fedhiin koo guddaanii waaqayyo kaa fedhu. Maqaan koo Dastaa Girmaan jedhama. Dipaartimentiin kiyya immoo akkaawuntiingidha. Gammachuu guddaatu natti dhagahama. Gatii dadhabbii koo firii isaa arguu kiyyatti baay'ee gammadeera. Maal badhaafamte? Warqiidha. Maal waan taateef? Maal waan hojjetteef? Qabxii gaarii firii gaarii waan galmeesheef dadhabbii guddaas dadhabbii koo sanas argee baay'ee natti gammade. Akkamitti firii gaarii kana galmeessuu dandeette? Firii gaarii kana galmeessuu koof sababni guddaan tokko kaayyoo fi mul'ata qabaachuudha. Sana booda immoo mul'ata kiyya sana fudhatamanii dhimmee dubbisuu yeroo koo kennu gatii kaffaluudha. Inni guddaan kanuma jedhee yaada. Mee namaaf maal dhaabtare? Dhaamsi kiyya barattoota na booda jiraniif akkuma kiyya kana guyyaa akkanaa kan arganii akka gammadaniif warri barachuudhaaf kaayyoof mul'ata qaban akkuma koo kana cimanii akka dubbisan barattoota jara wajjin tokkummaa akka qabaatanidha jechuudha dhaamsi kiyya guddaan. Tokkummaa keessa humnatu jira waan ta'eef namni tokko ta'ee gaafa hojjetu waan guddaa akkuma buusuu danda'u namni tokko ta'ee gaafa dubbise firii gaarii qabxii gaarii galmeessuu danda'a. Kanaaf har'a ga'uu koo kanaaf tokko namoota wajjin tokkummaa qabaachuu koodha waan ta'eef dhaamsi koo ammas ofii koorra dhaabadhee warri na booda jiranis hiriyoota jara wajjin tokko ta'anii yaada tokkoon jaalalaan wal wajjin akka dubbisanidha jechuudha dhaamsi koo guddaa. Biraanuu Faantaayeen jedhama. Waajjira carraa hojii uumuu fi ogummaa godinaatitti abbaa adeemsa kenna leenjiiti. Hordoffiin nuti goosisnu guyyaa kolleejiin kun banamirra eegalee ulaagaalee barbaachisoo ta'e guutetti kan baname san booda seegaa baname booda haala isaan leenjii ittiin kennaa turan hordofaatii turre akkasumas immoo haaluma hordoffii keenyatiin kolleejichis barnoota ciminaan kennaa kan ture waan ta'eef madaalii ga'umsa ogummaa irratti illee bu'aa isaanii arginees jirra. Isinis immoo har'a gammachuu isaanis argitanii jirta waan ta'eef eebbi guyyaa har'aa akkatti immoo adeemsifamuun isaa namoota odoon baratin jiraniif kaka'umsas ni ta'a. Namnis immoo gara barnootatti dhufee akka baratu keessattuu barnoota leenjii teeknikaaf ogummaa irratti namni barate carraa hojiis uummachuu danda'a. Nama biraatiifis darbee carraa hojii uumuu danda'a. Kalaqa gara garaattis kalaquu danda'u waan ta'eef saniif bu'aa guddaa qaba eebbi guyyaa har'a. Hawaasa naannootiifis ergaa ni dabarsa waan ta'eef. Kaka'umsa obbo Buzaayyuu kanas akkasumas gara fuulduraatti deeggarsa isaa gootan maal faatu jira? Gama keenyan gama godinaatiin deeggarsa isaan nu gaafatan deeggarsa barbaachisaa ta'e hunda ni taasisnaa fi arginees jirra har'allee leenjifamtoota ofii eebbise naannoo nama 5 kan ta'an akka mindeesse achumatti leenjisummaadhaan hojjetaa deeggarsaatiin illee achumatti abbaa mindaa akka godhe arginees jirra. Ammallee immoo barnoota namoota harka qalleeyyii ta'an barattootuma achi keessaa harka qalleeyyii ta'aniif carraa barnoota ispoonsar akka godhe arginee jirra waan ta'eef deeggarsa waan barbaachisaa ta'e hundaanuu isaan cinaa akka jirru asumaan dhaamsa dabarsina. Ani maqaan koo Buzaayyoo Asraa jedhama. Itti gaafatamaa kolleejjii
kolleejjii Golden Awaash abbaa qabeenyaati. Ani ka'umsa maaliif kan na kakkaase sun biyyi tokko ka guddatu nama barate yoo qabaate saniif ani mana kana warshaallee odoo itti bane yookaan kiraallee odoo kenne galii guddaa argadhaa tureeyyu. Garuu ani ummanni kiyya baratuu qaba. Nama barateetu biyya guddisaa. Saniif barumsa kanarratti cimee ummata gargaaruu qaba jedhee maatii kiyya waliin walaasofne gara hojii kanatti fufe. Tole. Hawaasa illee gargaaruuf achumaanis immoo biyyi si baratte anis hojiin hojjedhus galma gahaa jettaniiti garana seentanii erga seentanii booda baaceen dabarsitan maal fa'a wanti ulfaatu hoo maali abbootiin qabeenyaa gama kana dhufuu isaan dhoogu maaliin rakkoo waan jira. Amma hojii kana keessatti poolisiin gizee mara wanni jedha hin jijjiirama. Poolisiin yoo jijjiiramu abbaan qabeenya tokko meeshaa barumsaaf ta'e baasii guddaadhaan biteet yoo cufame immoo baay'ee rakkisaadha. Saniif keessattuu hojii barumsa irratti karoora guddaa karoora yeroo dheeraaf qabachuu qaba mootummaan. Saniif karoora saniin yeroo dheeraaf hojjechuu qabna. Malee hoggaan karoora yoo jijjiirre hojiin barumsaa baay'ee hin miidhama. Saniif namni gara hojii kana seenuuf baay'ee hin barbaadan. Maaliif duraan TTI'n hin jiraayyuu, TTC'n hin jiraayyuu kun jechuun barsiisummaan hin cufame amma achirra immoo gara fayyaa jijjiirree fayyaallee akkasumaan waggaa 2-3 booda hin cufame amma abbaa qabeenyaan harsaa guddaa kaffalee qarshii guddaa baasee meeshaa biteessan akkanumaan irraa faca'a jechuudha. Saniif namni gara fiildii kana seenuuf hin barbaadu. Garuu harsaa kana muluu fudhanneeti uummatallee hin gargaara. Biyyaafillee bu'aa tokko argachuu qabna kennuu qabna jennee saniif yaadne saniif gara wanni kana seenuuf barbaanna. Ani baay'ee gammadeera. Barattoota kana barsiisuu kiyya hojii argatanii yoo gammadan anillee hin gammada. Guyyaa har'arratti akkaawuntingiidhaan dipaartimentii IT'dhaan dipaartimentii sarveedhaan dipaartimentii auto mekaaniks dipaartimentii 4 qabna. San keessaa ijoollee amma hadhaaf 150 ka ta'an eebbisne nu gammanneerra jechuudha. Akkaawuntingiif maaneejmentii akkanumas biizines adiministireeshin ka jedhan isaan distaansiin barsiisna jechuudha. Ergaan kiyya maali uummanni keenya barachuu qaba. Nama baratuutu waan bu'aa argata jechuudha. Saniif cimnee ijoolleen Oromoo ijoolleen Itoophiyaa cimanii barachuu qaban jedhee yaada. Saniif barnoota kanarratti akka cimanii hin jajjabeessa. Waa'ee biyya keenya irratti ittisa biyyaaf raayyaa ittisa biyyaaf kanaan kolleejjii
kolleejjii Golden Awaash irratti guyyaa hadhaa irratti kanuma eebba kanaan qabsiisneet birrii 50,000 birrii 50,000 arjoomneerra raayyaa ittisa biyyaati. Akkanumaan naannoo irratti koovidii irratti uummata kakkaasuu uummata koovidii irraa akka baraaru hubannoo kennuu akkanumaan kunuunsa naannoo irratti illee uummataaf jajjabeessaa deemnee haga biqiltuu 2,000 ol dhaabneerra hawaasa waliin hojjechaa jirra jechuudha.